Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni hojii online. Hayyee gaafii keessan irratti hundaa'uun barnoota tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis maali yoo jettan akkamitti qarshii online irratti hojjannee fudhachuu dandeenya kan jedhudha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas like gochuun nu faana akka deemtan isin gaafanna. Qarshii online irratti hojjettan fudhachuuf jalqaba wanti isin gochuu qabdanu appilikeeshinii kana buufachuu qabdu jechuudha. Appilikeeshinichis kamii yoo jettan Trust Wallet kan jedhamu kana jechuudha. Appilikeeshinii kanas eessa argannaa yoo jettan Play Store irra seenuudhaan Trust Wallet jettanii barreessitu jechuudha. Trust Wallet jettanii erga barreessitanii booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Isa lammaffaarra jiru kana buufadhee waan hin jiruuf baneen isin agarsiisa. Appilikeeshinii kanarra gaafa seentan paaswordii mataa keessanii akka godhattan isin gaafata jechuudha. Ani paaswordii godhadhee waan hin jiruuf irra seenuu qofa. Isin paaswordii mataa keessanii irratti hidhattanii itti fayyadamtu jechuudha. Amma appilikeeshinii kana keessa gaafa seennu maal nuu fidaa? Akkasitti haala kanaan wantoota baay'ee nuu fidaa jechuudha. Kun hundi qarshii online irratti hojjetamu kan ittiin fudhatanu jechuudha. Waan baay'ee of keessaa qaba. Kanneen hafan illee adda kan jedhu kana keessa seenuudhaan argachuu dandeenya. Kana argachuu dandeenya jechuudha. Baay'ee tas keessa jira jechuudha. Hunda kanayyuu bannee fuuldura galfachuu dandeenya. Yookaan immoo kan itti haajomtan kan yeroo baay'ee itti fayyadamtan qofa fuuldura galfachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan koo warreen kanatu as jira jechuudha. Kana jira. Kanammoo akkamitti itti fayyadamnaa kan jedhu jalqaba wanti isin hubachuu qabdanu fakkeenyaaf Bitcoin kan jedhu kun namni Bitcoinii tokko qabu $26,358.53 qabaa jechuudha. Namni Bitcoinii tokko qabu jechuudha. Akkasumallee kana qofa miti. Ether kan jedhu kanallee kan jedhu kana tokkoonsii namni qabu $1,193 jechuudha. $1,193 jechuudha. Akkasuma wantoota baay'ee jira. Kana argachuun illee baay'ee cimaa jechuudha. Amma Litecoin LTC kan jedhu kana tokkoonsii namni qabu immoo $64 qabaa jechuudha. Gatiin jaraallee baay'ee wal cacaalaa deemaa jechuudha. Amma wantan isin agarsiisuu barbaade akkamitti as keessa galfannaa jechuudha qarshii keenya. Fakkeenyaaf hojii tokko irra seenee isin agarsiisuu Telegram irra seenaa jechuudha. Fakkeenyaaf kamiin isin agarsiisuu Coin kan jedhu tokkuma tuqeen isin agarsiisa. Kun hojii online irratti hojjetamu keessaa isa tokko Telegiraamidha. Fakkeenyaaf hojii kana keessa seentan jenna. Hojii kana seentanii gaafa baafachuuf jettan wallet isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf update wallet kan jedhu kana keessa seentanii jechuudha. Walletii keessan galchitu jechuudha. As keessa erga seentanii maal isin gaafata? Set or change your wallet kan jedhu kana jechuudha. Kana keessa erga seentanii booda haala kanaan seentu. Enter your DGB wallet jedhee isiniif fide. Maal isin gaafate? DGB walletii keessan keessa DGB kan jedhu isin gaafate jechuudha. Eessa argattu? Isas appilikeeshinii ammaatti deebitu jechuudha. Erga appii kanatti deebitanii DGB kan jedhu barbaadu qabdu jechuudha. Wanti isin gaafate DGB amma fakkeenyaaf as jira jechuudha. Yoo fuuldura kanaan isiniif hin jirre eessa seentu? Add kan jedhu kana keessa seentanii bakka search jedhu kana keessa seentanii argattu jechuudha. Amma DGB waan nu gaafateef as keessa seennaa. Akkam goonaa? Receive kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Receive kan jedhu kana erga tuqnee maal nuu fidaa? Copy kan jedhu kana nuu fidaa jechuudha. Kanarratti copy gochuu qabnaa jechuudha. Copy kana tuqaas. Erga copy kana tuqnee maal goona? Of duuba deebinee hojii
TGB nu gaafate sanatti deebinaa jechuudha. Ishii as deebinee bakka barreeffamaa kana irra gadi teenyaa jechuudha. Tuqne gaafa teenyu maal fidaa? Paste kan jedhu kana fidaa jechuudha. Paste kan jedhu kana erga inni fidee paste kan jedhu kana irratti cuqaasuu qabnaa jechuudha. Ishii paste kana irratti erga cuqaasne booda maal nu fidaa? Isa amma copy goone as nu fidaa, kana itti goonaa jechuudha. Amma maal fida seetan? Paste gooneera waan ta'eef your wallet has been updated. Amma walletiin keessan sirraa'ee jira jechuudha. Maal gochuu qabdu? Kana booda qarshii keessan hojjetattanii withdraw gochuu qabdu jechuudha. Withdraw gochuu qabdu jechuudha. An hojii kana fakkeenyaaf isin agarsiisee jechuudha, akkaataa wanta inni isin gaafate irratti hundaa'uu qabdu. Ishii fakkeenyaaf kan biraa rammuwaase Ethermine kan jedhu kanarra rammuwaase. Ishii kanarraa baafachuudhaaf kanas maal gochuu qabdu? Seetingii keessan keessa seenuu qabdu jechuudha. An fakkeenyaaf isin agarsiisaa jira malee hojiin kun ni kaffalaa hin kaffaluu kan jedhu wanta adda baasee hin jiru jechuudha. Ishii seetingii kana keessa seentuu. Erga seetingii kana keessa seentanii booda maal isin gaafata? Kun immoo update payment wallet kan jedhutti gootu. Maal isin gaafata? Enter your ET payment wallet kan jedhu is kan jedhu kana isii kana jechuudha. Isii kana barbaaddu dhattanii ishii akka walletitti adeebinu application maal barbaannaa? ET kan jettu barbaannaa jechuudha. Ishii ET kan jettu isii kana jechuudha. Laayistii kana ishii receive kan jedhu goona. Haaluma silaatii jechuudha. Copy goona. Amma copy gooneerra waan ta'eef of duuba deebinee bakka telegram bakka ET kana nu gaafate. Telegramii fakkeenyaaf isin agarsiisee isin wanti isin hubachuu qabdanu wanta hojiin isin hojjettan sana wanta hojiin sun isin gaafatu baruu qabdu. Kun fakkeenyaaf ET isin gaafateef maalitti goonuu? Itti erginaa jechuudha. Kunillee maal jedha? Updated jedhee fudhateera jechuudha. Ammas hojiin biraa hin jira. Kan immoo waan biraa gaafachuu danda'ullee baay'eetu jira wanti akkasii. Fakkeenyaaf Binance hojjetachuu wada barbaaddan Binance isa jedhu kana tuqxu jechuudha. Isa kanas maal gootu? Ishii withdraw gootu. Fakkeenyaaf maal isin gaafata? Withdraw gaafa gootan inni address kan jedhu isin gaafata. Ishii inni kun immoo maal gaafata? Kunis waan addaati jechuudha. Kanaafan isin agarsiisaa jira. Set address kan jedhu kana tuqu. Maal isin gaafate? Enter your BNB wallet kan jedhu isin gaafate jechuudha. Enter your BNB wallet. Maanni BNB kana hubachuu qabdu. Ishee ammas aappii walletii keenya keessa seenuu maal barbaannaa? BNB kan jedhu barbaannaa jechuudha. BNB hayyee BNB kan jedhanu kunooti achi keessa seennaa jechuudha. Erga seennee maal goona? Receive goona. Kun immoo meeqa? BNB tokko namni qabu $210 qabaa jechuudha. Receive goona. Copy goona. Maal goona? Itti galchinaa jechuudha. Paste goona haaluma silaatiin. Ishii amma galchineerra maal godha? Hin fudhata. Dan jedheera. Amma yoo hojiin kun ni kaffala ta'e withdraw gochuu qofatu isinirraa eegama. An kanan fakkeenyaaf telegiraamii irraa isin agarsiisee weebsaayitiin baay'een jira kan karaa kanaan kaffalu, kan biitcoin isin gaafatu, BTC wantoota baay'een jira jechuudha. Kun hundi isaa walitti qabamee maal gochuu dandeessu? Gara biitcoiniitti jijjiirachuu dandeessu. Kana hunda gaafa hojjetattan maal gootu? Siistamni jira jechuudha. Akkaataan kanarraa qarshii keessan itti baafattanii harka galfattanus jira jechuudha. Kanallee hin barbaannu yoo jettan namni isinirraa bitu jira. Asumaan qaxxitaa namaaf erguu dandeessu jechuudha. Nama waan kana fayyadamuuf ergitanii itti gurgurachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf seendi gootu jechuudha. Seendi gootanii nama isinirraa fudhatu innis kooppii godhatee isinitti ergaa peesti gootanii fi haala kanaan gurgurachuu dandeessu jechuudha. Biitcoinii tokko namni qabu waan baay'ee qabaa jechuudha. Biitcoinii tokko jechuun
doolaara 26,368 tuqaa 60 jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gaafa deebisamu birrii baay'eedha, kan miliyoona 1,600,000 ol ta'uu danda'a. Haala kanaan hojii kana hojjechuu dandeessu. Hojii keenya hordofuuf maal gochuu qabdu? Telegiraamiidhaan nu hordofuu qabdu. Hojiilee baay'eetu jira. Hojii online kana keessa seentanii waan baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Har'aaf barnootni nuti qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Chaanaalii keenya yuutuubii illee hojii online kan jedhu sabiskiraayib godhaa. Telegiraamii illee sabiskiraayib godhaa, nu hordofaa. Hojii baay'ee argachuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif galatooma. Baay'ee.